Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global media irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheeti jira. Oduu kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Oduu kennaa guyyaa har'aa keessatti oduulee jajjaboo biyya keenyaa fi addunyaalessaa gama keessan dhiyeessinu ta'a. Oduu kennaa guyyaa har'aatiin waan raajii tokko dhabameera dhokateera bosonatti galeera kan jedhame sagaleen isaa bosona keessaa kan dhagamte pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Damsa Wayyaanee irratti lolarra jirra jedheetii jira. Isa kana waan inni jedhee gama keessan dhiyeessa. Gama biraatiin ammootu namoota lola Tigraay wal qabatee ajjecha Maayikadraan shakkaman keessa 36 to'atamuu mootummaan gabaaseetii jira. Gama biraatiin biyyi United Arab Emirates yookaan Dubai lammiilee biyya biraa ogummaa qabaniif lammummaa kennuuf akka jettu beeksifteetii jirti. Oduuwwan kanneen wal duraa duubaan tartiibaan gama keessan dhiyeessa. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan eejamirraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhatiin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha eegam ijaan magaalaa hawaasaa isin daawwachiisa. Amma gama odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay erga gaafa waraanni raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Baacaa Dabaleetiin durfamu magaalaa Maqalee marsee magaalaa Maqalee gadhiisee bahee sanii as miidiyaa irratti mul'atee hin beeku. Geetaachoo Raddaa armaduraan yeroo tokko fi lama miidiyaa irratti kan mul'ate ta'ullee pirezidaantichi garuu miidiyaa irratti fi sagaleen isaatis kan hin dhagaamiin ta'uun beekamee ture. Haa ta'u malee guyyaa kaleessa bifa nama ajaa'ibu bifa namni tokko niyyatee hin eeginiin pirezidaant kuni miidiyaa ofii isaatii hundeesse miidiyaa akka qabsootitti uummanni Tigraay ilaalu miidiyaa akka OMN'tti uummanni Tigraay ilaalu kan ofii isaatii hundeesse Damsa Wayyaanee irratti sagaleen isaa dhagahameetii jira. Dr. Dabratsiyoon sagalee isaa kana kan dubbate Tigriffaan yoo ta'u kan achirraa hamma danda'ame gara afaan Oromootti hiiksisuudhaan sagaleetti jijjiirree isiniif dhiyeessineetii jira. Dr. Dabratsiyoon haasawa isaa keessatti ummanni Tigraay ta'ee jaarmaan keenya ammallee abdiin jira. Waggoota 27 darban dura jechuun gaafa TPLF hundeeffame bosona seennee irraa kaasee hanga har'aatitti ummanni Tigraay qabsoo keenya cina dhaabbachuudhaan milkaa'ina jaarmaa keenyaatiif bu'uura ture. Ammallee jaarmaan keenya TPLF bosona jira. Bosona keessaa bifa riphee lolaatiin lola irra jira. Ummanni Tigraay akkuma arma dura nu bira dhaabbatetti nu bira dhaabbachuu qaba jechuudhaan yaamicha dhiise. Qabsoon keessa jirru qabsoo hadhaawaadha. Anatu si beekaa, anatu si murteessaa jechuu Dr. Abiy Ahmad balaaleffachuudhaan qabsootti jirra. Ummanni Tigraay qabsoo mirga ifiin uf bulchuu, qabsoo afaan ofii guddifachuu, qabsoo eenyummaa ofiitiin boonuu fi qabsoo ummata isaatiif barbaachisu hunda galmaan gahuudhaaf TPLF cina dhaabbachuu qaba jedheeti jira. Ummanni Tigraay rakkoo amma isarraa gahaa jiruu fi hooggantoota isa jalaa ajjeefameef gadda itti dhagahame ibsaa Dr. Dabratsiyoon garuu akka itti nafnu deebinee injifachuun keenya siin oolu jedheeti jira. Dr. Dabratsiyoon hiriyoonni isaa warra akka Abbaa Tsaayyee warra akka Suyyuum Masfinii fi kanneen hedduu ta'an jalaa kan ajjeefaman yoo ta'u garuu amma isaan lubbuudhaan jiru. Dr. Dabratsiyoon akka jedhetti lolli mootummaa Itoophiyaa waliin gaggeessaa jirru ammallee hin xumuramne akkuma itti fufetti jira. Lolichi kan deemaa jiru ammallee gammoojjii fi baadiyyaa Tigraay keessattidha jedhe. Pirezidaantiin kun eessa akka jiru ammas wanti beekame hin jiru. Achuma naannoo Tigraay gammoojjii barahaa san keessa jiramoo gama biyyoota ollaatti baqatee achirraa yaada isaa kennateen immootu gaafii guddaadha. Ammatti wanti beekame jiraachuu baatuyyuu garuu sagaleen isaa karaa miidiyaa Damsa Wayyaaneetiin afaan Tigriffaatiin darbeetii jira. Lolli ammas deemaatii jira, dhukaasa hamaa keessa jirra jechuudhaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbateetii jira.
Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo haasawa isaa afaan Tigriffaa keessaa amma kanaa gara afaan Oromootti jijjiirreetii jira. Walumaa galatti Dabratsiyoon lolli akka hin dhaabatiin himeetii jira. Kanumaanii gama biraatiin immootu oduma kanaan wal qabatuun namoota ajjeechaa Maayikadiraatiin shakkaman keessaa 36 to'atamuun gabaafame. Abbaan alangaa waliigalaa ajjeechaa Maayikadiraatti raawwatameen namootni shakkaman 279 akka jiran ragaa funaanameerraa hubachuu ibseetii jira. Abbaan alangaa kaleessa poolisii federaalaa waliin ta'uun ibsa kenneen namoota ajjeechaa kanaan shakkaman keessaa 36 to'atamuu beeksise. Abbaan alangaa waliigalaatti abbaan alangee itti aanaa dhimmoota malaammaltummaa fi yakka qindaa'aa obbo Fiqaaduu Tsaggaa fi komishiniin poolisii federaalaatti komishinarri itti aanaa fi itti gaafatamaan waajjira qorannoo yakkaa obbo Zalaalam Mangistee ibsa waloo kennaniin shakkamtoonni baay'een Suudaanitti baqachuu himaniiti jiru. Maayikadiraatti alleellaan kan raawwate mootummaa federaalaatii fi humnoota TPLF gidduu baatii sadaasarraa jalqabee lolli ka'ee guyyoota muraasa boodaadha. Gareeleen mirga namoomaaf falman haleellaa kanaan namoonni 600 ta'an ajjeefamaniiru jechuun himu. Haleellichi sadaasa 12 bara 2020 sa'a booda naannoo sa'aatii 9 kan raawwate yoo ta'u hanga guyyaa ichaanuutti itti fufee ture. Ajjeechaan kun raawwatamuu mirkaneessuuf ministeerri fayyaa irraa gareen haakimoota ergamee boolli 117 argamuu fi reeffa qorachuun baay'ina namoota du'anii fi sababbii du'a isaanii baruuf hojjetamaa jiraachuu obbo Fiqaaduun himaniiti jiru. Dabaluunis obbo Tsaggaan garee haakimoota kun gabaasa hanga dhiyeessutti haleellichaan lakkoofsa namoota du'anii ibsuu akka hin danda'amne beeksisuun dhugaa lafarra jiruuf kan miidiyaaleen gabaasan gidduu garaagarummaan jiraachuu ibsaa kanaan himan. Maayikadiraatti magaalaa kibba lixa Tigraayitti argamtu yoo ta'u erga lolli mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF jidduutti jalqabe booda namoonni haala suukaneessaan achitti ajjeefamuu ibsameetii ture. Yeroo mootummaa gamtoomaniitti itti gaafatamtuun mirga namoomaa Miisheel Biichileet magaalaa Maayikadiraa keessatti namoota 100 lakkaa'aman haala suukaneessaa taheen waan qara qabuun ajjeefamuun gabaasni jedhu akka qulqullaa'u gaafatanii ture. Amnesty International gama isaaniin gabaasa waqtii sanaatti baaseen haleellicha eenyu akka raawwate mirkaneessuu akka hin dandeenye himee ture. Haa ta'u malee namoonni ijaan argan humnoota TPLF akka himatan ibsee ture. Amnesty International haleellaa Maayikadiraatti raawwate mirkaneessuuf haleellaa booda namoota achi deemaniif ijaan argan dubbisu himuun reeffa magaalattii keessaa iddumaa fe'ee kukkuleefee namoota haleellicharraa madaanii afan arguu dubbatu. Reeffa baay'een wiirtuu magaalattii naannoo baankiin daldala Itoophiyaa argamuu fi daandii magaalaa dhihootti argamtu Humaraa geessutti namoonni ijaan argan kan himaniif suuraan achi argame ni mul'isa. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo yeroo gabaasni kuni bahee naannoo Tigraay kan bulchaa turan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el himannaa kana bu'uura hin qabu jechuun AFP gabaasee ture. Amnesty International akka jedhetti kaaba lixa Itoophiyaatti magaalaa argamtu Maayikadiraatti namoonni lakkoofsi isaanii 100 lakkaa'aman haala suukaneessaa ta'een waan qara qabuun ajjeefamaniiru. Dhaabbatichi magaalattii alatti reeffa kukkufee argame suuraa agarsiisuuf viidiyoo qorachuun suuraawwan kan yeroo dhihoo fi achitti kan raawwatamu ta'uu mirkaneessuu himeetii jira. Waraanni Itoophiyaa kaaba biyyattii qabatee irratti haleellaa raawwatamee jedhamee booda mootummaan federaalaa fi humnoonni TPLF lola keessa turuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan federaalaa fi Maqalee erga to'atee booda lolli kun raawwachuu isaa kan ibse ta'us ammayyuu naannolee garaagaraatti waraanni akka adeemsifamaa jiru gabaasonni adda addaatii fi haasofni Dr. Dabratsiyoon gubbaatti isinii tuqeessuun ni agarsiisa. Lola kanaan namoonni 60,000 ta'an gara Suudaanitti kan baqatan yoo ta'u biyya keessatti ammoo miliyoonaan kan lakkaa'aman deeggarsa namoomaa argachaa jiru. Naannoo Tigraayitti ammallee tajaajila intarneetaa fi bilbilaa guutummaatti hin deebine dhaabbati deeggarsaa akka gara socho'uu akka hin dandeenye irra deebiin ibsa kennaniitii jiru. Odeeffannoon biyya keessaa qabnu kanuma gama odeeffannoo biyya alaatti yoo ceenu mootu United Arab Emirates lammiilee biyya biraa ogummaa qabaniif lammummaa kennuuf jette. Biyya galoo galaanaa kan taate gamtaan Araba Emireetotaa
yeroo jalqabaatiif kan biyyattiif bu'aa buusan yoo ta'e lammiilee biyya biraatiif lammummaa nan kenna jetteetii jirti. itti aanaan pirezidantii bulchaa Dubaay Sheek Mohammed Ibn Rashid Al Maktoum namoonni lammummaa argachuuf ulaagaa guutanis investeroota kanneen dandeettii adda addaa qaban doktoroota, injiinarotaa fi aartistoota jedhan. Namoonni kunneenis maatii isaanii lammummaa dachaa argachuu danda'us jedhan. Kanaafuu hojjetaan galiinsaa godaanaa ta'e waan ulaagaa daanga'aa kan guutu hin fakkaatu. Kanaafuu hojjetaan galiinsaa gadaanaa ta'e waan ulaagaa daangaa kana guutuu hin fakkaatu. Sheek Muhammad dabaluunis kaayyoon isaa kanneen adeemsa guddina keenyaaf gumaata awwachuufidha jedhaniiti jiru. Lammummaa kana argachuuf adeemsi iyyannoo kan hin jirre yoo ta'u bakka isaas kanneen lammii ta'uu danda'an qondaalota yookaan mootota United Arab Emirates akka lammii ta'aniif filatamu jedhameeti jira. Murteen kunis ergaa lammiileen biyya biraa kumaatamni sababii weerara koronaa vaayirasiitiin gadi bu'uu gatii boba'aatti biyyattii dhiisanii bahanii boodaadha. Sirna haaraan kunis ekspertootaa fi ispeeshaalizidii ta'aniif investeroonni lammii biyya biraa biyyattii keessaa hunda isaanii gadi fageeffatanii dandeessisaa akka gaazexaa Abu Dhabiitti bu'uureffatee The Nation itti. Akka gulaalaan BBC dhimmoota Arabaa Sebastiaan Ushaar jedhutti guddinni faayinaansii fi giddugalummaan turizimii biyya galoo galaanaa kanaa tan lammii biyya ollaa irratti hundaa'edha. Lammiilee biyya biraa baay'ina biyyattii kan caalanii fi parsantii 90 humna hojjetaa akka haguugan hima. Hojjettoonni biyya biraa viizaa haaromfamuun baroota dheeraaf turuuf qaama isaan mindeessu waliin hidhata qabutu kennamaafi ture. Akkasumas hojjettoonni humna galii gadaanaa argatanis dinagdee biyyattii ijaaruu keessatti gahee olaanaa bahan. Keessattuu gama dameewwan ijaarsaa, keessummeessuu, daldala qinxaanoo fi imalaatiin humna nama barbaadu biyyattiif dhiyeessuun isaan ammoo galii argataniin maatii isaanii biyya ittiin gargaaru. Baay'een isaanii waggoota hedduuf biyyattii keessa jiraatan illeen daandiin lammummaa yookaan jireenya dhaabbataa idilee faayidaalee nageenyaa hawaasummaa kan hin qabnedha. Hojjettoonni galii gadaanaa ammallee kan hin hammatamne yoo ta'u biyyattiin dameewwan investimentii barootaa fi ogeessota muraasaaf turtii dheeraa kennuu eegalteetii jirti. Bara 2019 Sheek Muhammad sirna viizaa Golden Card jedhamu kan ogeessota akka doktoroota, saayintistoota fi barattoota qabxii olaanoo qabaniif maatii isaaniitiif waggaa 10 akka jiraatan hayyamuu eegalaniiti jiru. Bara darbee ammoo carraan ulaagaa kanaas namoota baay'ee akka hammatuuf bal'ifameetii jira. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya kabajamoo investeroota sagantaa lammummaa haaraa kana argachuudhaaf United Arab Emirates keessa qabeenya qabaachuu qabu haakimoonni ammoo damee baay'ee barbaadamuun kan leenji'anii fi kalaqtoonni ammoo abbeensa biyyattiin mirkanaa'ee qabaachuutu isaan barbaachisaa akka ejensiin oduu waan gabaasetti. Kanneen paaspoortii haaraa qaban sagantaa kanaaf ulaagaa kan guutan ta'uu ammatti wanti ifa ta'e hin jiru. Biyyattiin barnoota bilisaa, kunuunsa fayyaa, liqiiwwan manneenii fi deeggarsa lammiilee ishii miliyoona 1.4 doolaara biliyoona lakkaa'amu baasii taasifti. Biyyoota galoo galaanaatiin lammummaa namoota biyya biraatiif kennuun waan barame miti. Lammummaa kana kennamu haadha warraawwan, dhiirota, maatii, mootii fi ijoollee isaaniin dhalfaman qofaaf ture. Ijoolleen dubartoota maatii mootii kanneen lammiilee biyya biraatti heeruman yookaan fuudhan ammoo battalumatti lammummaa kan hin arganne yoo ta'u garuu ammoo iyyachuun adeemsa waggoota dheeraa dhuunfatu eeggachuu danda'u. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura.